Mana maree bakka bu'oota uummataa biraa gaaffii dhiyaateef ibsa isaan kennan torbee naannolee Itoophiyaa adda addaatti namoota nagaa irratti ajjeechaa jumlaa geggeessameef gaddatti dhaga'ame ibsuun ka jalqaban muummichi ministeeraa Abiy ibsa isaanii irra hedduullee dhimmuma kanarratti fuulleeffatan. Miseensonni mana marichaas namoota nagaa irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatamaa jiru jedhaniif tarkaanfii mootummaan fudhate ilaalchisee gaaffii hedduu kaasaniif deebiin kennameera. Ajjeechaa dhiyeenya lixa Wallaggaa, Qellam Wallaggaaf Gambeellaa akkasumas naannolee biroo keessatti raawwatame dhaabsisuuf mootummaan maaliif hin dandeenye gaaffii jedhu innaa deebisan. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ajjeechaan Itoophiyaa keessatti raawwatamu hagi tokko akka ibsan maalna dhibdeedhaan mootummaan hojiisaa waan hin hojjenneef itti gaafatamummaa waan hin baaneef godhamee fudhatamuu hin qabu. Mootummaan sa'aatii 24 lubbuu lammiiwwansaa oolchuudhaaf yaalii guddaa godha. Kanaanis lubbuu hedduu oolchuu danda'eera. Lammiiwwan achi buuteen dhabame akka jirutti ta'ee jechaadha. Kana hundumaa keessatti humnoonni lubbuu isaanii wareegan jiraachuu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Kun immoo cimee haga itti fufeetti humnoonni badiidhaan cimanii itti fufuu hin danda'an. Mootummaan akkuma nageenya uummataa eegsisuun hojii dursaa kennuufii qabu akkuma jettan mootummaan isa filatees isa dhaggeeffachuudhaan kan dura ta'uu qabudha. Dhiyeenya ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha ka jedhaniif garee shanee ittiin jedhan irratti mootummaan isaanii tarkaanfii fudhataa jiraachuu muummichi ministeerichaa ibsanis gareen ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gamasaan himannaa sana fudhatama dhabsiisee jira. Innumaayyuu gareen hidhate kun ajjeechaa sanaaf humnoota mootummaatu itti gaafatamaa jedhee jira. Garee kanaaf dubbii himaa akka ta'an Odaa Tarbii ajjeechaa Qellam Wallaggaa keessatti raawwatameef milishoota mootummaa himatanii mootummaadhaan raayyaan waraanaa naannoo sanatti ergame ajjeecha sana dhaabsisuuf waa tokkoyyuu ka godhe hin qabu jechuudhaan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffamaan ibsaniiru. Isaan kana jedhanis kan VOA'n dubbiseef haleellaa sana ijaan argine namoonni jedhan garee hidhattoota shanee jedhamutu haleellaa sana raawwatee jedhan. Ajjeechaa sana kan raawwate ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu garee shanee jedhamu ta'uu maddeen naannoo ibsuu isaaniif VOA'f kan himan Komishinarri Olaanaan Komishina Mirga Namaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaa keessatti raawwataa ka jiru ajjeechaan gosa irratti hundaa'e dhaabsisuuf mootummaan atattamaan lakkoofsa humnoota nagaa eegsisanii akka dabalu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Ajjeechaa lixa Wallaggaa ilaalchisee aangawoonni Itoophiyaa qorannaa ariifachiisaa walabaaf gadi fagoo akka gaggeessan tokkummaan mootummootaa kan yaadachiise yoo ta'u paartileen mormituu hangi tokkos qorannaan walabaa akka gaggeeffamu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Oolmaa mana maree bakka bu'ootaa kaleessaan gaaffiin miseensota mana maree biraa dhiyaate kabiroon ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame kanaaf namoonni caasaa mootummaa keessa jiran harka keessaa qabu ka jedhullee eeruun jiraa ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniin. በጠላቶቻችን በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛ በመዋቅር ውስጥ ሰው ይገዛሉ። ይሄ ሰው አብሮ ያቅዳል፣ አብሮ ይነጋገራል፣ ያበላሻል። gama diina keenyaan kan hojjetaman jiru. Tokkoffaan caasaa mootummaa keessaa nama bitu. Namni kun isaan waliin karoorsaa waliin dubbata. Hojii balleessa. Caasaa qulqulleessuu isa jedhu irratti gabaasa dhiyeesseen jira. Baatiilee lamaan darban keessa qulqulleessinee namoota 5,000 garii sadarkaa jirurraa gad bu'ee jira. Garii hidhameera. Tarkaanfii adda addaan fudhatameera. Ammas ni fudhatama. Tarkaanfiin fudhatamu kun jetteedhaan miti. Jetteen shaneen asitti ajjeesanii shanee kan biroodhaan immoo warra ittisan haleeluu barbaadu. Isa kana isaan caalaa odeeffannoo waan qabnuuf ololaan tarkaanfiin fudhatamu hin jiru. Eenyutu eenyuun lolaa? Eenyu maal gochaa jiraa? Yoo xiqqaate ragaa wayyaa fi hubannoon nu bira jira. Itoophiyaa keessatti ajjeechaan raawwatamaa jiru biyya diiguuf hojii shororkaa ergamaan hojjetamu ta'uu kan ibsan muummichi ministeeraa Abiy mootummaan kana ittisuuf caasaa nageenyaa haala guddaadhaan ijaaraa jiraachuu dubbatan. Gaaffiin mana maree biraa ka'e kabiroon TPLF waliin mari'achuuf murtii paartii badhaadhinaatiin irra ga'ame kan ilaalu yoo ta'u garee shororkeessummaan himatame waliin mari'achuuf murtiin irra ga'amuun yakka miti ka jedhuuf muummichi ministeerichaa ibsa kennaniiru. ገዢው ፓርቲ ድርድር ወስኗል በተባለው መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሕዝብ እና መንግስት በሙሉ ድምጽ
ሁል ጊዜ ቅድሚያ ለሰላም እንሰጣለን። ፓርቲን biyya bulchu mariif murteesseera isa jedhu duraan dursee uummanni Itoophiyaa fi mootummaan sagalee guutuudhaan yeroo mara nagaadhaaf dursa kennina. Yeroo hundumaa nagaadhaafis ta'e waraanaaf kan murteessinu dantaa biyyoolessaaf jecha tokkummaa Itoophiyaa fi nagaa ishee karaa nagaatiin eegsisuun yeroo nuuf dadhabamu wareegama baasna. Kanarraan kan hafe abdiin jira jennee yoo yaadne immoo yeroo mara nagaadhaaf balballi keenya banaadha. Mootummaan badhaadhinaa hammina maalii dubbate? Mari'annee nagaa finna jedhe malee nama najjeesaa hin jenne attamiin nagaa jibbinaa. Inni lammataa kabajamaan mana maree beekuun kan irra jiraatu mootummaa Itoophiyaa kan hoogganu badhaadhina. Badhaadhinni mareechuudha malee murteessuuf aangoo guutuu kan seeraa qaba. Murtii paartiin badhaadhinaarra ga'e haala gaariin kan simatu ta'uu kan ibse TPLF haal duree kaa'uudhaan mariif qophee ta'uusaa beeksiseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa ja'affaan gumii waggaa hojii 16ffaa isaatiin bajata mootummaa federaalaa kan bara 2015 qarshii biliyoona 700 fi biliyoona 86.6 akka ta'u wixnee dhiyaateef sagalee irra jireessaan raggaasisuudhaan gumii isaa kan waggaa xumuree jira jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.